Ustaazni keenya kabajamaan jaalatamaan gootni jaalala baga arkite barreeffamni inni barreesse oh my goodness nama jechisiisa miti. Oh my goodness nama jechisiisa OMG qaalaat የለኝም jedhama afaan amaariffaatiin immoo na jechaan qabnu nama jechuun kana laal. Okay irraa baradha. Namni kuni walii lama tokko kanama salphisuudhaaf fiigu tokko immoo nama qullaa dhaabbatu gaafa arge uffata firraa qabu san kan uwwisu jechuu. Ilmi namaa hundinuu tokkotti ilaalamu. Sinigalee amma inni nama uffata ufii baasee uwwise san jechuu. Nama kana rabbi sinifaa kannu fakkeenya taa'u dhugaa rabbi fakkeenya inni ani jechu just wanta deemu jirullee tilas qoban qabu garuu wanta namni tokko gizee miidiyaa irraan kan jirtu uma dhageessa miti. Numan dhagaa numan bira darba garuu barreeffama isaa dhuma hanqa durarraa dhumatti dubbisee jechuun kabajaa inni kanneef achiraan immoo akkaataa inni itti isii ibse. Okay diamond tiyam jeeni hamileen irraan cabin jeen so namni akkana arkamu በጣም itti nama ajaa'iba jechuu wallahi. Kanaafu akkana ta'uu qabdan malee nama salphisuudhaan hin fiigina. Amma isin wanti fidi warri haasawus warri raasawu khajaalate khaisii jaalate abbaa manaa isii kun yoo isjeebar kana caala hin afree mardii saamee warri kana amma dubbattan asit dhaabbachuu qabdan. Bakka hin jiru bar gizee hunda jechuu gizee hunda namni hundi isinumaa deebisa bar rakkanne wallahi ummata waa ajandaa nama guuta gizee hunda akkuma kophaa haftan jechuu. Isinii kophaa haftan kun garuu eenyutu isinii dhiyaata garuu booda warri akka waa'ee namaa teessanii haasoo ta'uun kun eenyumaa waliin jiraachuu deemtan namni hundiin isinirraa maganfataa jira. Amma bar warra waa'ee isiisan waa'ee micoota narraa haasoo jiru kana qaanyeessee jira bar maal jee barreeffama afaan oromoo kan namni dubbisuun beekni jira jee yaadu maal jee du'a qofa anaaf si adda baasaa jee bar wanti feete du'ee dhufellee wanta akka anaaf si adda baanuu narraa fagaattee malee silaan si bira jiraadhee si haammadhee imimmaan keessarraa haqee maal natti tolaa jee barreeffama isa keessa ibse jechuu. So barreeffama san akka waan Jawaar Mohaammed barreessetti ila dhumaa dubbise taa'ee maaliif nama dhugaa gaafa waa barreessu hin dubbista teessee jechuu jararraa hanqa dhumatti. Isinii galee an wallahi duraan gizee boonii marree jeeyyu anniu laalu jechuun akkasitti wanti hin jawun ture. Bakka seetuma garaa na balleessaa anaaf asliin ndaa'um gaafa wal fuutan sponsora isiniif taana maal jenneen anaaf aslii yoo yaadattan jechuu. Bakka akkanumatti gizee wanni jawu akkasitti itti dhaabbadhee isa dhaggeeffadhee irra dhaabbadhee isa waan inni jawu laaleen beekgoroo arra hedduun dinqisiifadhe an akka kiyyetti jechuu. Nama angizuma hundaa'u nama shamaras ta'e dhiiras ta'e nama tokko gaafa namni irra duule nama bira dhaabbatu annatti tola. Nama jechuun gaafa rakkoo beektan ilma nama tokko gaafa rakkoo beekte jechuudha. Nama gaafa rakkoo si dhiyeessee sirra darbe dhagaa gaafa san namni sun keetii miti beeki. Namni kee arra laallatte jechuudha. Gaafa addunyaan hundi dhagaa si darbitu achi keessaa gaafa gaariin tokko siif dhaabbate namni sun gizee hunda nama keetii jabeeffadhu jechuudha. Wallahi laazim gaafa nuti asirra miidiyaa kanarra nu arrabsan nama keenya nama meeqa adda barree jechuudha. Kameeqa fooloo irraa kaafanne hundaa jira. Isinii galee asiin maakii teenya jabduu teenya jaana achiin deeman na galabbatanii achiin deemanii na haasawa meeqaatu jira jechuudha. So as keessatti hundaa'uun wanti akkanaa gaafa dhufe nama kiyyaa fi gaarii namni kee kamii adda baafatta. Namni kee abbaa manaa kan kee qofa isaa kanatti jabeeffadhu. Dhugaa rabbi abbaa manaa gaarii qabda jabeeffadhu. Namni kan kee isa jechuu amma isaa kanatti isa diina meeqa akkatti akka ati fooqirraa of darbitu si godhaa jiru keessaa si luqqisee jabaa kan kee jabeeffadhu. Isa abbaa feetiin dhaga'iin kana zanaafataa jee jiraadhu akkuma duraanitti maal goota nama jaalattu dila kana gabbee kasiyoonni jiru ta'e maal goota dhiirri ni jiraan nu jechisiisee bar. Okay wallahi yaa
ماكي حبيبتي أما جزي سنتين واي خنا رانا سوينا وان برا راسوا نموني تكوتو كنا نبدأ وري جستي سنتين كون جستي وان براتي في سنتين توبي كبرا راجزين أنا سي سانوما سنتين عاسوي تنجتشو أبني جرام ما ستشي وان براتي في سنتين وان برا عاسوا وسيت ملف أخي مالي بقرو مالي فكسي قرو أمبر منمني كمال نياتان جبر قرو مال نياتنا نبني بر مال نياتان جرتن هونتي mana baratiitu maasoo jechuun waan isan galchinirra yoo algadeemtu kunoo waan nama haasa'u aldeemtu waan biraaso gadeemtu waan biraaso maaliif garuu barna dhiba bartiktuu kana namni maraatu jira moo addunyaa tanaa tokko tattaa jira sa gizee as deemtu afooshaa takkatti deemta ol deemtu afooshuma tokko arkite jechuun afooshaa walii qabamteetu bakka akkas jettu maqaa namaa malee bar seenaa namaa osoo hin beekin haasa'uun jechuun wallahi na dhibaan gis takka namni tokko miidiyaa kana irratti maqaa namaa qofa beektan seenaa nama sanii hin beektani bar garuu teessaniitirraa hojiin hin jiru namni tokko jechuun waan tokko bar namni waan jireenya isaa keessatti waan hojjetu qaba biiziidha bar biizii ta'uu qabdan wanta hojjettan keessatti biizii ta'uu qabdan wanti namaa akkanatti biizii isin hin godhin hangisuma hundaa isin hima keessaafuu warri hordoftan dhugaa rabbiin ani baay'ee isin jaaladha wanti nama biizii isin hin godhin wanta jireenya namaa keessa seentanii yoo nama haasoitan waan harkaa qabdanillee hin dhabdan jechuudha waan harka qabatanii dhabdanii kophaa keessan haftan jechuudha kophaa kasii waliin haasa'u hundinuu si dhaggeeffatuuf malee usee kasii waliin haasa'u inni waan biraa hojii isaa hojjetaa waan gizee namni isin dhaggeeffatu ustaniin haasa'ina namaaf gizee hedduu nin harkaa nam tokko gizee anamma namni yoo haasa'uun hin dhaggeeffadha bakka akkanumatti useetuma abbaa fedhe haa ta'u cal jeetuma silkii fayyadatu qaan man dhaggeeffadha namni gaafa isin dhaggeeffatu isin madaala hin madaalamtan namni nu dhaggeeffate jettanii ni haasa'ina baqbaqbaqbaq gizee jettan isin madaala namni sun dhiiras ta'e dubartiis ta'e kana itti namni taa'eetuma yoo si dhaggeeffate hin fidhattu sa yoom cufatti siin jaati quban qabdu na dhaggeeffatu jira nama na dhaggeeffatu harka dheettee cucum hin jahin kaan hojii isaa hojjetaa si dhaggeeffata gaafa si ifate moo si dhiisa silkii us jalaan hin kaasan jechuudha tanii waayuma namaa naa seenaa anna dabbaraan bakka dawwaltanii bakka qum nagarii faan dawwaltanii kas hoo way good na dhibaabar messenjera kana hundu walitti hidhanii bar si walitti hidhanii taane haasa'u waa'ee namaa bakka achiin walitti fidanii wayini azaaba keessa kan guddattu dubartiidha jaan bare abo rabbi nu haasattaru malee wala dhiirtii zamanaa kunis numa haasawaa dhiisaa garuu akkana miti bar akka keenyaa kanas miti bar bismillaahi achi shittan maaliif jireenya keessan hin jiraanne jiraadhaa jireenya mataa keessanii kana booda waa'ee namaa haasa'uu dhiisaa waa'ee namaa isin dhaggeeffatina namni isin irraa haasa'u yoo barbaade maaliif jennaan nama hojjetuu fi nama mul'ata qaburra namni numaa haasawa yoo sirraa haasa'uun hin jibbiin yoo si qeeqanis hin jibbiin waan jabduu taateef waan jabaa taateef jechuudha yoo garuu ati teessee namarraa kan haasa'u ta'e fi mushkila kabiir komantii takkaan na kofalchise garuu isin silaa natti lolbu sagaleen fuudhee dubbise garuu na kofalchise wallahi komantiin kun በጣም itti na ajaa'ibe maaki siirfiin wallisaa na galchi sagaleen kan kee garuu qoqoqoqo yoo jeegatiin si buusaan hin danda'u waan ta'eef jechuu isaa kanaan waan qaqaqaqaq jechuudha because maybe namoonni gaafati wallistu jabaadha walleen kee if dura deemee yoo siin jaani jiraatan jabeenya san qabattee atillee dubbachuu dandeessaa jechuudha garuu si dhaggeeffannaa yeetti fufi ayee siif jiraadhee duun koo egaa waan hin oolle gaarii fammeenya keeni waliisaani wallaale ana qabatte
ana naqabatte maafana namita beekta hanatu silaa jiruu kee jiraata ana naqabatte maafana namita beekta hanatu silaa jiruu kee jiraata siif jiraadhee du'uun koo egaa waan hin oolle egaa waan hin oolle gaarii fammeenya keeni walii isaanii wallaale ana naqabatte maafanaan namiita beekta hanaa jiruu kee jiraata yoo sitti toluu baatte nan bu'aa yoo sitti tole immoo tasii dabala. Hedduu natti tolee jira dhugaa dubbachuudhaaf hedduu. Ayyee galatoomii yeroo baay'ee komentii nan barreessaa ani dinqisiifataa keeti carraa argadhee takka sifaana galeen beeku hundaafootis galatoomii nagaadhaatti sanirra kan hafe. Nagaa hedduu galatoomii waan dinqisiifattuuf illee thank you so much. Akkasuma immoo sagalee bareedaa qabda. Ayyee galatoomii. Kan biraa tokkotti dabaluure moo hordoftoonni kan kee? Hordoftoonni kiyyatti tolee jira dabalee. Ayyee. Sirbeenyu ni fayya sirbaa cewa moo sirbeenyu wayya.